Ashamaan kafuunee akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo daawwattoota AMN Plus sagalee dhaloota kun qophii marabbaati. Qophii keenya marabbaa irraatiin ammoo damee turizimii Itoophiyaa irratti tokko tokkoon qabnee kan mari'achaatiin wajjiniin turun jechuudha. Har'a ammoo dhimma kanaa fi ogeessa fi akkasumas qorataa damee turizimii obbo Abrahaam Eebbisaa keessummaa kiyya taasifadhee istiidiyootti affeerradheetiin jira. Dagaa waamicha keenya kabajanii nagaan istiidiyootti nuuf argamtan. Galatoma sinis carraa kana waan naalattaniif. Jijjiiramni damee turizimii Itoophiyaa keessatti jijjiirama as mul'ate maal fakkaata kan jedhu irraa haa kaanu. Turizimiin damee ikoonoomii biyya tokko keessatti barbaachisan keessaas tokkodha. Fakkeenyaaf qonni ni jira, albuudni ni jira, akkasumallee oomishaaleen warshaalee adda addaa ni jiru. Akkasuma damee ikoonoomii keessaati turizimii isa tokko jechaadha. Wanni hedduu of keessatti qabatee jira turizimiin. Waan hedduu of keessatti qabate sana keessaati garuu inni tokko inni guddaan daawwattoota wajjin kan wal qabatuu fi hojii daawwattooti hojjetan yookaan immoo biyyarraa gara biyyaatti namoonni imalan ikoonoomii kana keessatti gahee isaan taphatan irratti hundaa'a jechaadha. Baroota darban keessatti turistooti yookaan daawwattooti biyya tokkorraa gara biyya biraatti yeroo imalan biyya sana gaafa dhaqanii daawwatan daawwachuu duwwaadha. Biyya sana keessatti aadaa naannoo sanaa hawwata turistii naannoo sana jiru daawwachuudha. Jaarraa amma keessa jiru kana keessatti garuu wanni guddaan jijjiiramaa seenaa keessatti jijjiiramaa dhufe daawwattooti biyyaa gara biyyaatti yeroo deeman more of learning hawaasa keessatti aadaa hawaasaa barachuu practice gochuu more of community based tourism guddachaa dhufe jechaadha. Kana duwwaatu hin ta'in jaarraa amma keessa jiru kana keessatti dijitaalii wal qabate viizaajiin piroosesii viizaajii wal qabate haalli garaagaraa mijachuurraan kan ka'e hedduu guddachaa dhufe jechaadha. Isa duwwaatu hin ta'in ilaalcha namni turizimiidhaaf qabu yeroo yerootti guddachaa dhufe. Fedhii namni bakkaatii gara bakkaatti deemee daawwachuus akka addunyaatti guddachaa dhufe. Biyyi keenya egaa haaluma kana keessatti guddachaa dhufte yeroo ammarra jirurra geenye jechaadha. Yeroo adda addaatti baroota adda addaa keessatti turizimiin seenaa mataa isaatii qaba. Akkaataa itti keessa darbe qaba. Baroota keessa darbe sana keessatti immoo bu'aa buuse qaba, faayidaa fides qaba. Garuu barri amma keessa jiru jaarraa 21ffaan inni kaleessaallee bu'uura nuuf haa ta'u malee har'atti garuu tootaalii jijjiirama guddaa keessa seennee jira jechaadha. Yeroon kun yeroo dijitaalaati. Barri kun bara AI'n keessatti baay'ee guddachaa dhufeera waan ta'eef akkaataa kanatti ilaalamaa jechaadha. Dameen turizimii Itoophiyaa waggoota jijjiiramaatiin duratti akkuma dura jenne baay'ee xiyyeeffannaa dhabuudhaan Itoophiyaan hambaalee seenaa, hambaalee aadaa, qabeenya uumamaa, tabba, laggeen daawwataman baay'ee qabdi. Qabeenyi kun karaa ittiin namni kutaalee addunyaa marraa dhufu itti bahee waan kana daawwachuu danda'u hin turre baay'ee rakkisaa ture yoo jiraates jechuudha. Mee isa kanarratti hojii hojjetame kana jijjiiruuf hojii hojjetame akkamitti ilaaltu? Gaarii baroota dheeraadhaa fi akkaatama moodeliin moototii biyya keenya bulchaa turan yeroo dheeraadhaa fi seenaa keessatti akkuma beeknu bulchitooti biyya tokkoo akkaataatti ikoonoomii irratti xiyyeeffatan moodelii mataa isaanii ni qabaatu. Bara hundumaa caalaa garuu bara nuyi amma keessa jiru turizimii irratti hedduu xiyyeeffatameera. Baay'ee gaariidha. Ani yeroo dheeraadhaaf ogummaa kana keessa hojii kana keessa tureera. To be honest akkaataa kanaan bifa kanaan babal'atee arguu kootti hedduun gammada. Baroota adda addaa keessatti turizimiin sochii mataa isaatii agarsiisaa ture biyya kana keessatti. Garuu yeroo ammaa bifa addaa ta'een bifa mooderni ta'een baay'ee jabaachaa guddachaa dhufe. Keessumaatii dameen turizimii domestic turizim jedhamu. Turizimii biyya keessaa daawwattooti biyya keessaa hawaasni biyya keessaa gara biyya keessaa deeman haga tokko dabalaa dhufeera. International travelers biyyoota adda addaati gara biyya biraatti fakkeenyaaf amma transit biyya keenya keessatti fakkeenyaaf daawwataan tokko biyya Ingilaand irraati ka'ee gara Keeniyaa deema yoo ta'e Ethiopian Airline'n yookaan buufatii idil addunyaa baay'ee gahee guddaa taphachaa jira.
tiraanziitiidha jecha akka tiraanziitiitti biyya keenya keessatti almost turistoota miliyoona 2 tilmaamamanii tiraanziit godhachuudha. Kanaaf immoo mootummaan haala maalii mijeesse viizaa yeroo dhiyaasitti viizaan akkuma salphaatti erga buufata idil addunyaa ga'anii booddee daawwattooti akka argatan taasifamuun gahee wanni guddaadha. Hojii guddaadha jechaadha mootummaa biratti kan hojjetame. Kun waan guddaadha. Inni lammaffaan turizimiin poolisii fi istiraatiijii haaraa bara kana keessaa mirkanaa'eera. Akka biyyaatti wanti baay'ee nu itti boonnuu fi itti gammannu istiraatiijii fi poolisiin turizimii hojiirra ooleera amma. Kun akka biyyaatti jijjiirama guddaa wanta fidaa jiruu fi wanta mootummaan irratti hojjechaa jirudha. Yeroo dhiyootti I think hojiirra oola jedhee yaada. Inni kun jijjiirama guddaadha. Inni kan biraan ikoonoomii mootummaan irratti xiyyeeffate damee gurguddaa 5 keessaati turizimiin isa tokkodha. Kun xiyyeeffannoo mootummaa itti kenneedha. Dur mootummaan irra guddaatti kan inni xiyyeeffachaa ture qonna irratti kan biraan jiru. Isaanis hedduu barbaachisuun barbaachisan jechuu miti. Yerootti gara yerootti garuu akkaataa nuuni ikoonoomii keessatti turizimiitti fayyadamnu dabalaa dhufeera. Faayidaan turizimiin qabu inni guddaan mootummaanis kan irratti xiyyeeffatee fi jedhan yaadu baay'ee yeroo gabaabaa gidduutti faayidaa barbaadamu irra gaachuu dandeessa jechaadha. Oomisha yeroo dheeraas hin fudhatu. Yeroo dheeraa hojii keessa turuus hin gaafatu. Wanna muraasa fasiliteeshinii waa muraasa uumte yoo infraastiraakcharii hojjette salphaadhumatti galii guddaa argachuu dandeessa ikoonoomii biyya tokko keessatti. Kanaaf xiyyeeffannoo itti kennamee infraastiraakchariin amma taasifamaa jiru hedduu gaariidha akkasumas immoo abdachiisaadha. Wanni hedduun hafan jiraachuu danda'u. Adeemsa keessa garuu furamaa deemu. Kanaaf akkaataa kanaan xiyyeeffannoon itti kennamuunsaa baay'ee gaariidha jechaadha. Kan biraan wanti hedduu murteessaa ta'e gara fuulduraatti kanumaan jabaatetti dhufuu qabu awareness creationidha. Hawaasa keenya akkaataa turizimii irraa fayyadamaa ta'uu danda'u barsiisuudha. Dargaggooti akkaataa isaan turizimii keessatti hojii argachuu danda'an haala mijeessuudha. Biyyi keenya qabeenyi addunyaan hin qabne hedduu qabdi. Akka carraa ta'e iddoo adda addaatti carraa imaluu argadheera. Wanti hedduu si ajaa'ibu sanyiin biyya kanaa hawwata turizimiidhaan guddaan baay'ee xiqqoodha addunyaa kana gubbaatti. Akka Afrikaatti eerlaayiniin biyya kanaa tokkoffaadha. So tuuristii biyya biraarraati gara biyya kanaatti fiduudhaaf baay'ee salphaadha jechuudha. Inni gara biraan qabeenya uumamaa bineensoti paarkiiwwan nuyi qabnu lageen nuyi qabnu baay'ee ajaa'ibsiisaadha. Yeroo ammaa kana garuu wantoonni kun suuta ba'aa waan dhufanii fi itti fayyadamuu qabna yaadee dhuun qaba. Kan biraan I think gara fuulduraatti blue tourism kan jedhamu. Blue tourismiin turizimii rivers, ocean, sea ijji wal qabatee dhufu, galaanota ijji wal qabatee dhufu gara fuulduraatti irratti hojjechuun baay'ee murteessaadha. Isaa maal jennaan blue tourism jennaan jechaadha. Turizimiin damee adda addaa qaba. Agiroo turizim buna irratti hojjechuu dandeenya. Okay? Coffee tourism irratti bal'inaan hojjechuu dandeenya. Agriculture tourism, community based tourism. Hawaasni keenya karaan ittiin turizimii keessatti fayyadamuu danda'u uumuun hin danda'ama. Akkaataa kana ilaaluu dandeenya jechaadha. As dhiyeenyatti turizimii keessatti wantoota murteessoo ta'an lamarratti baay'inaan hojjetamaatii jira. Jijjiiramaan asitti keessumattuu infraastiraakcharii bu'uuraalee misoomaa babal'isuu irratti bal'inaan hojjetamee jira. Isinis ilaaltaniittu naannoon hawwanni turizimii tokko jiru dura namni iddoo sana dhaqee daawwatee lafa bulufaa waan nyaatufaa waan dhugufaa hin qabu ture. Akka fakkeenyaatti riizoortiiwwan adda addaa kaasuu dandeenya. Kan gorgoraa kaasuu dandeenya, wancii kaasuu dandeenya, kooshaa kaasuu dandeenya. Asuma immoo naannoo gaarreen kaabaatti ammoo riizoortii haayik kan hojjetamee Misir muummee dhaqanii eebbisan sana ilaaluu dandeenya. Naannoo sanatti hawwata turizimii naannoo kaabaa kana jiru keessumattuu Laalibalaa kaasuu dandeenya, gaarreen kaabaa kaasuu dandeenya, bineensota Itoophiyaa keessatti qofa argamanis kan biroo jiru naannoo sanitti
turistiin tokko garasii malee salphaatti achi turee kan biraallee daddabalee ilaaluu akka danda'u turtii turistootaa dheeressuu keessatti akkasumas ammoo beeksisuu irratti promotion irrattis baay'ee hojjetamee jira. Wantoota lamaan kanarratti hojii hojjetame akkamiin ilaalama? Turizimii biyya keenya guddisuu keessattis inni kun gahee akkamii qabaata? Turizimiin qindoomina aktiviitii adda addaati. Wannoonni kun walitti dhufanii walitti ida'amanii piroodaaktii tokko nu kennu. Piroodaaktiin sun turizimii jedhama. Promooshinii isa jennu bakkeen daawwataman attiraakshinii bakka daawwannaa adda addaa jennu. Wanni kun yoo walitti ida'amanii piroodaaktii bareedaa argachuu dandeenya. Okay? The better we combine tourism products, faayidaa sana performaansii keenya yoo gaarii goone bu'aa gaarii argachuu dandeenya jechaadha. Kanaaf akkaataa kanaan ilaaluutu nurra jira. Fakkeenyaaf gaaffii atumti kaaste keessaatii loojiiwwan adda addaa kun infraastiraakchariidha. Infraastiraakchariin kun daawwattoota yeroo isaan biyya biraarraa dhufan bakka isaan boqotanidha. Fakkeenyaaf bakka tokkotti bakka hawwata turistii guddaatu jira. Garuu destineeshinii sirriitti hin babal'anne hin guddanne taanaan achi keessatti infraastiraakchariin hin babal'anne taanaan namni karaa dhaquu hin qabu bakka boqotu hin qabu jechuudha. Yeroo akkas jennu fakkeenyaaf loojiin fi hoteelli bakka hundumaatti ijaaramuu qaba. Ilaalcha jedhu hin qabnu akka ogeessaatti. Kaamping kan jedhamu jira. Advenchariin kaampii godhatanii bakka turistootii bulan jiraachuu danda'a jechuudha. Sanumaaf mataansaa haalli daandii mijachuun baay'ee murteessaadha. Neetwoorkiin, bishaan fakkeenyaaf paarkii sana keessatti bakki turistootii itti qulqullaa'an manni fincaanii sirriitti jiraachuutu irra jira jechuudha. Kanaaf infraastiraakchariin yookaan immoo bu'uurri misoomaa hedduu murteessaadha. Inni gara biraan piroomoshiniin beeksisuun baay'ee murteessaadha. Yeroo beeksifnu garuu warra nuyi amma dubbannu kun infraastiraakcharii bu'uurri misoomaa sirriitti hin jiru taanaan namoota waamtu keessummoota waamtu maal ta'a jechaadha akka isaan si komatan goota jechaadha. Fakkeenyaaf mana xiqqaa keessatti mana xiqqaa nama 100 duwwaan yookaan immoo ruumii namni 50 namni 20 keessa jiraatu keessatti nama 1000 yoo waamte namni suni eessa akka taa'u waamta. Kanaafiyyuu duraan dursaa haala mijeessuu danda'uun baay'ee murteessaadha jechaadha. Kanaafiyyuu piroomooshinii irratti hojjechuun baay'ee murteessaa ta'ee garuu akkaataa qabeenyaa qabnu irratti hundoofne piroomootiyootu goone faayidaa mataa isaatii qaba jechaadha. Piroomoshiniin garuu namoota beekamtii qabaniin duwwaa ta'uu dhiisuu danda'a. Hawaasumti naannoo beekuutu irra jira. Piroomoshiniin naannoo ofirraa jalqaba waan ta'eef. Hawwata turizimii naannoo tokko ji'oogiraafii tokko keessa jiru walitti hidhuu irratti hojiin hojjetame waan qabnu beeksisuu fi akkasumas damicharraa sadarkaa biyyaatti faayidaa sila argamuu qabu argamsiisuu keessatti shoora akkamii qabaate? Gaaffii gaariidha. Faayidaan turizimiin qabu sinuma jalqaba irratti waan hedduu tuttunnee jirra. Yeroon turtii dhugaa dubbachuu fi biyya keenya keessatti the maximum 5 days guyyaa 5 duwwaadha kan inni ture yeroo dheeraadhaaf. At least guyyaan 5 iyyuu sirriitti daataa sirriidha jechuun dandeenyuun averejii lakkoofsa kaa'amedha malee. Har'a garuu kibbatti yoo deemte kaabatti yoo deemte iddoo adda addaatti yoo deemte bakka haalli nageenyaa mijataan jirutti jechaadha yoo deemte waan itti daawwattu waan hedduudha. Wanni yeroo baay'ee hawaasa keenya keessatti namoota hedduu biratti waa'ee daawwannaadhaa fi ilaalchi nuyi qabnu beekumsa nuyi qabnu xiqqoo gadaanaadha. Fakkeenyaaf storytelling waa'ee sirna gadaa duwwaa waa'ee imti sirna gadaa fi calaqqeen sirna gadaa Oromoo kalcheriin Oromoo fi aadaa biyya kanaa duwwaan bakka tokkotti qindaa'ee utuu dhiyaate yoo xinnaate guyyaa 2 guyyaa 3 fudhata. Waa'ee sirna gadaa duwwaa naareet gootee waa'ee sirna gadaa addunyaatti beeksisuu dandeessa. Fakkeenyaaf magaalaan Finfinnee magaalaa nuyi keessa jiraannu kun yoo fudhannee ilaalle bakka hawwata turistii guddaa goonee fudhachuu dandeenya. Pan Africanismiin magaalaa Finfinnee nuun akkaataa nuti yaadnu lookaali miti. Magaalaan Finfinnee is a center of diplomatic center. Also a Pan Africanismiin kan inni keessatti jalqabee asuma magaalaa keenya keessatti magaalaa Finfinnee jecha. Nuyi magaalaa Finfinnee akka magaalaa addunyaatti kan nu ilaalu. Seenteri Pan Africanismiiti. Ijoolleen Afrikaa bakka isaan itti mirga isaanii falmatanii warra adii of keessaa ari'anidha.
akkaataa kanaan guddinee ilaaluu qabna. Kunumti attiraakshinii tokkodha. Okay, Africa Union magaalaa Finfinnee keessa jiru akka attiraakshinii tokkotti ilaaluu dandeenya. So yeroo baay'ee waa'ee attiraakshinii waa'ee daawwannaa yeroo ilaallu fakkeenyaaf Aksum, Laalibalaa, Soofumar waan adda addaa jechuu dandeenya. Sana duwwaa miti. Naannoon keenya akkaataa nuyi jiruuf jireenyi keenya akkaataa itti qotee bulaan keenya jiraatu akkaataa itti bunni oomishamu akkaataa itti bunni danfu akkaataa itti nyaati aadaa hojjetamu akkaataa itti uffati aadaa hojjetamu. Wanni kun hundumtuu hawwata tuuristiiti. Tuuristiin biyya tokko gara biyya keenya yeroo dhufu kana ilaaluuf. Okay, simbirroota biyya keenya keessa jiran haalli qilleensaa jiru wanti kun hundumtuu walitti dhufee wanna guddaadha. Hawwata tuuristii guddaadha jechuudha. Haalumti jiruuf jireenya hawaasni keenya keessa jiraatu mataan isaa daawwataa tokkoo fi piroodaaktii tokkodha. Waan nuyi akka waan guddaatti akka attiraakshiiniitti akka hawwata tokkotti ilaaluu dandeenya jechuudha. Garuu kanarratti sirriitti akkuma sila dubbachaa turre sirriitti irratti hojjechuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Ulfaadha. Egaa gama Finfinneetti dhufne xiqqoo Finfinnee naannoo Finfinneetti wantoota kakkaafnuutu jira. Keessumattuu bu'uurarraa bifti magaalaan Finfinnee kaleessa qabdu kan jijjiire misoomni koriidarii akka hawwa turizimii tokkotti turizimii ispoortiis kaasuu dandeenya. Turizimii hoteelaas kan fayyaas kaasuu dandeenya. Bal'inaan jijjiirama guddaa fidee jira. Waltajjiileen akkasumas immoo sochiin ispoortii adda addaas Finfinneetti as dhiyeenyi gaggeeffameeti kan inni ture. Mee hojiin Finfinneetti hojjetame kuni akka waliigalaatti turizimii magaalaa Finfinnee sisiyeessuun akkasumas akka biyyaatti damee turizimii guddisuuf keessatti hojiin hojjetame bu'aa akkamii fidee jijjiirama akkamii fidee jennee kaasuu dandeenya. Biyya tokko keessatti turizimiidhaaf wanti hedduu murteessaan infraastiraakchariidha. Misooma. Misoomni hin jiru taanaan biyya tokko keessa magaalaan tokko hin bareedu taanaan fakkeenyaaf mana kee keessatti mana keessa jiraatu keessa hin bareechattu taanaan keessummaa yoo sitti dhufee hin saalfatta ija laafta. Akkuma kana akkuma sila dubbadhee magaalaan kun seenterii dippiloomaatotaati. Seenterii paanaafrikaanizimiiti. Magaalaan Finfinnee magaalaa Afrikaanotaati. Magaalaa guddaadha. Magaalaa guddaa akkas maqaa qabdu bifa koriideriin amma itti hojjetame kana caalaattuu bareeddee argamu ture jira. Wanni mootummaan hojjete wanni ajaa'ibaati. Wanni yeroo gabaabaa gidduutti hojjetame kun ajaa'ibadha. Adeemsa keessa wantooti fooyya'uu qaban wanni hedduun jiraachuu danda'u. Innis maalidha? Namoonni awweerri ta'uu qabu. Turizimii kana irratti dargaggoonni achi keessatti hojii argachuu qabu. Hojii dhabaan achi keessatti hojii argachuu ture jira. Koriiderii kana keessatti akkaataatti namoonni hojii argatan uumuun barbaachisaadha. Bareeduun gaariidha. Misoomuun gaariidha. Garuu elementooti adda addaa achi keessa galanii hawaasa fayyaduu danda'u ture jira. Yusi akkaataa kanaanii yoo walitti qabate faayidaa guddaa qaba. Inni kan biraan African Convention Centeriin yeroo ammaa magaalaa keenya keessatti I think yeroo dhiyoodha kan inni eebbifame. Konfereensii gurguddaan akka addunyaatti geggeeffaman waan ajaa'ibaati. Waggaama kana keessa staatiksii isaanii ilaalaan ture galii guddaadha kana jira argame jechaadha. Biyya Afrikaarraa, Awurooppaarraa, Eeshiyaarraati. Magaalaa kanatti keessummoonni yaa'aa turanii hedduudha. Okay? Galii guddaan argame waan hedduutu hojjetame. Hojii dhabaaf illee hojii guddaatu argame jechaadha. Isa duwwaatu konfereensiin adda addaa magaalaa kana keessatti raawwachaa jiru. Kun maalirraan dhufe? Magaalaan Finfinnee koriideriin kun miidhagina inni fideen immeejii naareetiiviin warri Awurooppaa kanaan dura biyya hiyyeessaa biyya homaa gochuu hin dandeenye jedhanii yaadaa turan naareetiiviin sun geeddaramaa jirama. In Afrikaa, Hoorn Afrikaa keessatti, gaanfa Afrikaa keessatti bakki itti walga'iin geggeeffamu ija jabaannee dubbachuu kan dandeenyu waggaa dheeraadhaaf kan hin turre yaa'u Afrikaa Yuuniyeeniin giddugaleessi gamtaa Afrikaa biyya kana jiraatu jiru malee yeroo ammaa garuu bifa qindaa'aa ta'een akkaataa kanaan qindaa'ee dhufuunsaa baay'ee nama boonsaa jechaadha. So turizimiin akkaataa kanaan yoo walitti dabalamee bareedee akkuma sila dubbadde kan adawaa kanallee itti dabala adawaallee itti dabala hojiin adawaa irratti illee hojjetame waan gaariidha. Adawaan seenaa Itoophiyaan qabdu guddaadha kan seenaa uummata gurraachaalleedha.
So naannoo sanitti wajjin hojjetames kan konvenshinii wajjin akkasumatti wal qabsiisa. Exactly. Achirratti amma galmi Adwaa sana wajjin wal qabata. Yeah, the victory of black African. Kanumaaf hin jedhe sila Pan Africanismiin akkaataan itti guddateedha. So Adwaan akkaataa muuziyeemiin sun itti ijaaramee jiru agarteetta baay'ee hedduu bareeda achi keessatti walgahii hedduutu geggeeffama. African Convention Centeriin guddaadha. Kunis achis qabna jechaadha. Achitti kan geggeeffamu yeroo baay'ee agarteetta namoonni dhiibbaa uumanii biyyoota adda addaa irraa yeroo isaan dhufan achitti daawwannaa geggeessaa turan ilaalaa turre. So we proud of baay'ee waan itti boonnuudha. Yeroo keessummoonni biyyoota addunyaa adda addaa irraa gara biyya keenyaa dhufan turizimiifis haa ta'u konferensiifis haa ta'u handhuura Afrikaati jennee jira Finfinneen saniifis haa ta'u ijoolleedhuma Itoophiyaati kan keessummoota lafa isaan daawwiidhaaf barbaadan geessan yeroo darbe akka ministeera muummee Dr. Abiy jedhanii waa'ee biyya keenyaa yeroo himnu hogguu naareet goonu karaa imeejii biyya keenyaa ijaaruu danda'uun himachuu qabnaan biyya keenya hin geenye akkatti namni dhaadheessee keessummaa gara biraatii dhufetti himatu jira. Lammiilee Itoophiyaa biratti hanqinni akka jirudha kan ilaalamu isa kana akkamiin jijjiiruu dandeenya rooliin miidiyaas kana waan ta'eef namni waa'ee biyya fi waan gaarii akka himachuu qabu asumaan gorsa nu dabarsaa. Akka lammii tokkotti biyya qabda taana waa'ee biyya keetii dubbachuun dirqama. Ati ambaasaaddara biyya keetiiti. Kun siyaasa wajjin waan adda addaa waliin qabatu. Biyyi biyyadha. Biyya hin qabdu taanaan ati rakkoo keessa jirta jechaadha. Biyya kee waa'ee biyya keetii gaarii dubbachuu dirqamatu sirra jira. Maqaa gaarii biyya keetii dubbachuun baay'ee murteessaadha. Biyyoota Afrikaa keessaati fakkeenyaaf sababa adda addaan konferensii adda addaa irratti walgahii adda addaa irratti yeroo hirmaannu waa'ee biyya isaanii baay'ee ibsanii dubbatu. Nu bira hanqina guddaatu jira. Kun maalirraan dhufa? Hubannoo dhabuurraanis ta'uu danda'a. Tarii qorannoo bal'aa barbaaduu danda'a. Anaafis gaaffiidha yeroo baay'ee. Gaaffii guddaadha. Kanaaf gara fuulduraatti garuu hundumtuu ambaasaaddara biyya isaatii ta'utu irra jira. Garuu immoo gabaa addunyaatti yeroo baanee waa'ee biyya keenyaa dubbannu taargeet maarkeetii qabaachuu qabna. Eenyutti gurguranna piroodaaktii keenya kana? Eenyutu nurraa bita? Gabaa dhaqxee wanta tokko bitachuu yeroo barbaaddu wanna sitti tole bitatta. Keessaa filattee bitatta jechaadha. Wanna siin taane bitattu ati. Akka namni sirraa bitatuuf garuu waa'ee waan gurgurattuu sana sirriitti namaaf ibsuu danda'u sirra jira. Akkaataa kanaan waa'ee biyya keenyaa, waa'ee maqaa biyya keenyaa yoo sirriitti gurguranne, yoo ibsinee dubbanne, naareetivii isaa sirriitti yoo qabanne, hubanne maal of harkaa qabna, maal immoo hin qabnu. Waan qabnu sana garuu himuu beeksisuun dirqama dhaloota hundaati jedhee yaada jechaadha. Ani waa'ee biyya kootiin dubbadhu taanaan eenyutu dhufee naa dubbata? Adiin dhufee naaf dubbatu? Kun waan hin taanedha. Kanaaf waa'ee biyya kootii sirriitti dubbachuu danda'u narra jira jedhee yaada. Kuni I think ergama nama hundaa ta'uu qaba jedhee yaada. Ulfaadhaa waan itti dabaltan yoo jiraachuu baateen goolabna qophii keenya. Ani dhumarratti waan itti dabaluu barbaadu biyyi keenya kuni biraandii tuurizimii ittiin gabaatti dhiyeessinee gurgurru irratti hojjechuun baay'ee murteessaadha. Fakkeenyaaf biyyi keenya 30 months of sunshine jedhamti yeroo biyyi kun jedhamaa ture. So inni geeddarame amma immoo land of origin jedhama. So kanarratti sirriitti mootummaan irratti hojjechuu qaba. Nus irratti hojjechuu nurra biraand gochuu qabna. Biyya keenya akkaataa itti gurgurru biraand goonee baasuu nurra. Fakkeenyaaf amma Rwaandaa irratti akkaataa itti gurguratan qabu. Chaayinaa irratti Great Hall of China irratti ilaalte akkaataa itti wanta sana naareet godhan qabu. Fakkeenyaaf akka Oromiyaatti waan nuyi sirriitti biraand goonee baasuu nurra jiru maalidha? Gadaa siistemiidha. Gaarreen adda addaati. Simbirroota. Aadaa keenyadha. So biraandii goonee waan nuyi addunyaatti baasnee gurgurru tokko wanti hedduun achi jalatti dhufanii nu galuu waan danda'aniif biraandingii irratti hojjenne suuta garuu agreessiivili bajeetii sirriitti irratti ramadame poolisii fi istiraateejii nama bahee jiru kun sirriitti hojiirra oole yeroo gabaabaa gidduutti siitiziniin yookaan immoo hawaasni biyya keenyaa tuurizimii irraati galii hedduu argachuu danda'a yaada. Kanarratti hojjennu jira galatooma. Baay'ee galatooma ulfaadhaa ergaa baay'ee murteessaa ta'e nu dabarsitanii obbo Abrahaam Eebbisaa ogeessaa fi qorataa tuurizimii
yeroo keessan irraa aarsaa gootanii sa'aatii kanatti istiidiyootti nu argamtanii turtii waan nu faana taasiftaniif guddisnee maqaa daawwattoota AMN Pillasiin isin galateeffanna. Galatooma. Egaa daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo qophiin keenya marabbaa ogeessaa fi akkasumas qorataa turizimii obbo Abrahaam Eebbisaa wajjin taasifne kana fakkaatan mariisuudhaan ammoo Mahammad Toofiq ogeessota istiidiyoo mara waliin turreetii jirra. Waan nu daawwattaniif galatooma ulfaadhaa isin jenna keessummaa biraatiin torban kan walitti deebinu ni ta'a nagatti tura.